Yesus Kristus kanaafuu fayyinni kan koo fannoo kee kutuudhaan dursa waan ta'eef itti yaadi. Waa'ee amantaa itti deemaa jirtu waa'ee amantaa musliimaa amma hubatte. Quraanni waa'ee Yesus Kristus maal akka jedhu sirriitti hubatteetta? Quraan yoo dubbatu suuratul Maariyaam boqonnaa kudha sagal aata 33 irratti akkas jedhe. Aata 33 irratti. 34 irratti akkas jedhe. Inni sun Iisaa ilma Maariyaam jecha dhugaa ka isin Allah keessatti shakkitan sani jedhe. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaa. Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota chaayinaalee dhangaa lubbuu miidiyaa bakkaaf lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Qophii keenya guyyaa har'aatiin kan waliin ilaallu warreen fannoo isaanii kutanii gara amantaa musliimotti deemaniif Quraanni maal jedha kan jedhuu fi macaafa qulqulluun maal jedha kan jedhu wal bira qabnee ilaalla. Kallattiinumaan gara viidiyoo keenyatti darbina. Subscribe, like, share gochuudhaan hordofaa amsa qophii kiyyaati. Kallattumaan gara qophii keenyatti darbina. Nama Yesuusitti hin amannetti hin faradamaa jedha wangeelli. Yes, ittiin faradama. Hin fudhanna kan eenyu kan Yesuusitti hin amanne. Nama Yesus Kiristoositti hin amannetti akka itti faradamu erga beektanii maaliif Yesus Kiristoositti hin amanirree? Warri Yesus Kiristoositti hin amanne eenyu gaafii jetteef immoo isinuma mataa keessanii. Egaa wangeelli akkana jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti Waaqayyo tokkicha ilma isaa hanga kennuufitti akka namatti tola biyya lafaa jaallate. Kan isatti amanan hundumtuu jireenya bara baraa argataniif malee abadaniif miti jedha. Egaa warri Yesus Kiristoositti amanan ni jiraatu malee hin badan. Warri isatti hin amanne garuu ni badu. Kanaaf badiinsa kana jalaa ooluu yoo barbaadan Yesus Kiristoositti amanaa. Mee kanumaan wal qabsiisee gaafii tokko sinaa gaafadha. Yesus Kiristoositti amanuu dhiisuun akka namatti farachiisu erga amantanii maaliif namoonni Yesus Kiristoos amanuurraa gara Yesus Kiristoos hin amannetti gara keessanitti akka dhufan waamtu? Namoonnis maaliif fannoo isaanii kutanii gara keessanitti deemu? fayyinni kan koo waliin immoo humna kan kooti jedheetti amanaa ture. Humni kan koo fayyinni kan koo Rabbiin tokkicha qofaadha. Yesus Kiristoos ergamaa Rabbiiti jechuudha. Akkuma inni macaafa qulqulluu keessatti dubbatee ani waaqan qaba jedhee dubbatee Yesus Kiristoos kanaafuu fayyinni kan koo Rabbiin tokkicha qofaadha waan ta'eef humna naaf hin ta'u jechuudha kuni. Koi fannoo kee kutin. Fannoo kee kutuudhaan dursa itti yaadi. Waa'ee amantaa itti deemaa jirtu waa'ee amantaa musliimaa amma hubatte. Quraanni waa'ee Yesus Kiristoos maal akka jedhu sirriitti hubatteetta? Isa kan hubachuun barbaachisaa. Naa akkasiin jedha. Yesus Kiristoos ergamaadha jedhee dabarseen jira. Rabbiin tokkicha. Na warroonni haftanillee Rabbiin akka kooti kanatti ifa siniif ibsu siniin jedha. Ati kan filattee jirtu ifa osoo hin taane dukkanadha. Maaliif yoo jenne iftii fi dukkanni tokkummaa hin qabu. Ifa jechuun jireenya bara baraati. Jireenyi bara baraa immoo jannata. Duuti bara baraa immoo si'oolidha. Jahannamadha. Kanaafuu fannoo ofii kutanii gara musliimaatti deemuun jireenya bara baraa nama hin dhaalchisu. Kanammoo quraanumti keessaniyyuu ni dubbata. Namni kamuu jannata dhaaluu akka hin dandeenye. Rabbi lamaamit tokkocha. Erga gahannam si kaayee dogongorte jedhee fuudhe jannata sin deebisu. Hin dogongorii. Dogongoraan gahannam si seensise jedhee fuudhe gara jannataaf fidu. Obboleetti. Erga nama hundumaa gahannam naqa jedhee ati abdii maal qabdaaf jannata seena inshaAllah naan jette laphee dhiibde. Quraanni qajeelchuun jiru atatti seentaa siin jedhe gahannam seentaa jedhe. Seenuu duwwaa miti gahannam kan jannata kan seenu iyyuu jedhe. Qomoo Qureesh keessaa nama 70,000 qofaa jedhe. Kana Rabbitu foo'ee jedhe qomoo Qureesh keessaa. Ati ka Itoophiyaa kiyya kan sabuura taatee ka teessu. Wayaa midhaaffattee jannata gala alhamdulillah ka jettu. Rabbiin jannata na badhaase ka jettu. Quraanni ka jechuun hadiisni ka jechuun jiru nama 70,000 qofa qomoo Qureesh irraa jannataaf kan midhaafamanii jira. Isaan ala jannata keessa kan galu ka biraa hin jiru jedhe. Ati maal abdattee wayaa kee addeeffatte onnee kee addeeffadhu kottu. Dhugaan jirtu kana fakkaatti. Quraanni namni
jannata seenuu akka hin dandeenye dubbata. Warreen jannata seenan qomoo qureen keessaa nama 70,000 ala namni kamuu jannata seenu eessa seena gaannama seenaa jedha. Kanaafuu gaannama seeneetinan si'oolii seeneen achi ba'ee jannata seena jettee immoo kana biratti yoo ta'e gowwomteetta. Kanaafuu otoo fannoo kee hin guutin keessumattuu ergaan kun warra amantaa ortodoksii tawaahidoo keessaa fannoo keessan kuttanii gara amantaa musliimaatti deemtaniif jannata keessaa baatanii jahannama seenuudhaaf akka deemtan sirriitti jala muraa beekaa. Ifa keessaa baatanii dukkana seenuuf akka deemtan sirriitti jala muraatiin beekaa. Kanaaf quraanni kan jedhu nama 70,000 qofatu inni iyyuu qomoo qureen keessaa warra ta'antu jannata seena malee warri hafan gonguma jannata seenu jedhee jala sararee lafa kaaya. Kamaa hudattee dire kanatti fannoo gooftaa kuttee waaqayyoon gantee gooftaa Yesuus Kiristoos inni istee deemtu. Gooftaan Yesuus Kiristoos waaqa akka ta'e fayyisaa akka ta'e quraanni iyyuu dubbata. Suratul Zukhruuf ayata 61 irratti Masiihii sana kan jedhe karaa nana ana hordofa kanan shakkina seeqanni isiniif diina ifa bahaadha dhugaa kanarraa isin kaachisin jedhe ati karaa kan barbaadde obboleessa. Erga Masiihii isaan karaa nana siin jedhe quraana keessattis ati halkanitti guyyatti si'a 17 yaa Rabbi karaa natti agarsiisi karaa kanaan dura tola oolteef jettee halkanii guyyaa kan kadhattu karaa kan barbaadu jirta Masiihii isaan karaa siin jedhee jira. Kanaaf karaa ala karaa isaan ala karaan biraa tokkollee hin jiru. Macaafni qulqulluunis kan jedhu kanuma. Yesuus Kiristoos ani karaadha, ani ifa, ani jireenya. Kanaafuu anatti amanaa. Anatti kan amaname immoo abbaa kiyyaatti amaneera. Anatti amanaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 irratti aniif abbaan tokkumaa. Kanaaf tokkummaaf sadummaan kan waaqeffamu Sillaasetti amanuudhaan jireenyi bara baraa argama malee fannoo gooftaa kutanii bahuudhaan jireenyi bara baraan argama. Karaa labajja, karaa dukkanaa, karaa ifaa. Karaan ifaa jannata kan nama seensisu waaqayyotti amanuudhaan, ilma waaqayyotti amanuudhaan, waa wangeelli jedhu fudhachuudhaan. Karaan inni biraa kan dukkanaati. Inni immoo jahannama. Jahannama warri seenan immoo eenyu akka ta'an quraanni wala baqaa'e. Kanaafuu karaa isa kama filattereeti. Karaa filatteef karaa kana lamaan keessaa filannoon kan abbaati. Macaafa qulqulluutti bishaanis kirooti, ibiddis kirooti kan barbaadan harka kaa'aa waan jedhuuf. Kanaafuu mee quraanni waa'ee Yesuus Kiristoos waa'ee jireenya bara baraa ta'uusaa maal dubbata kan jedhu sirriitti beekuun barbaachisaadha. Fannoo ofii ofirraa kutuudhaan dursa. Quraan yoo dubbatu suuratul Maariyaam boqonnaa 19 ayata 33 irratti akkas jedhe. Ayata 33 irratti 34 irratti akkas jedhe. Inni sun Iisaa ilma Maariyaam jecha dhugaa ka isin Allah keessatti shakkitan sani jedhe. Inni sun Iisaa ilma Maariyaam jecha dhugaa ka isin isa keessa shakkitan. Ageeffadha jecha maali jecha dhugaa qoobla jecha haqqi qoobla to'atu jecha dhugaa ka isin isa keessatti shakkitan dubbii dhugaa. Kanaaf nuti isaan dhugaa jenne jedhan. Kanaaf nuti isaan jecha dhugaa jenne. Warri kun jecha sobaati. Warri kun warra nama hin baamu. Warra jireenya hin qabnedha. Isaa malee jecha dhugaa kan ta'e tokko illee hin jiru. Amiin. Oromoon gaafa mammaaku bitaanis yaabbatu mirgaanis yaabbatu walgeenyi kooraadhaa jedha. Quraanas dubbistu wangeelas dubbistu Yesuus Kiristoos waaqa. Yesuus Kiristoos jireenya. Yesuus Kiristoos fayyisaa. Kanaafuu hin burjaajje'inaa. Yesuus Kiristoosin ala jireenyi hin jiru. Anatti kan amane jireenya bara baraa argata. Anattis amana abbaa koottis amana mana abbaa koo keessa maaltu jira? Iddoo jireenyaa baay'eetu jira jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate. Kanaafuu dhugaan jiru isa kana Yesuus Kiristoositti amanuudhaan malee jireenya bara baraa gonka abadan hin argamu. An tokkottiidha. Dhugaan illee Masiihii isaadha. Yes. Fudhadhu quraana jedhe anaa miti. Dhugaan Masiihii suuratul Maariyaam boqonnaa 33 jecha dhugaa. Ka isin isa keessa shakkitan rabbiin keessa akka isin shakkitan.
Isa keessatti kan isin amanuu kan isin diddan fudhachuu kan diddan ergamummaaf nabiyyummaa isaa qofa fudhattanii kan qilee kan buuftan daaraa keessa kan darbitan. Hoota fudhadha. Dhugaan isa. Kanaaf Yesuus deebise an dhuga jedhe. Erga jedheen booda jireenya barbaaddu yookaan jannata barbaaddu jedhe. An jannata. Ani jireenya, ani karaadha, ani ifa jedhe. Ifa kana, karaa kana, dhugaa kana namni akka hin barre maaltu daangeessa. Keessumattuu gaafiin kiyya inni guddaan amantaa musliimaa warra hordoftan haala waaqeffannaa keessanii wal qabate wanti gaafii natti ta'e tokko hin jiru. Viidiyoo kana ilaaltanii gaafii kiyyaaf deebii akkanaa deebistan nan barbaada. Maaliif namoonni baay'een as keessaa ba'anii gara sana gaafa deeman dirqama iddoo sana arguutu irra jiraataa jedhamee waan amanamuuf. Maa'inni hiikaan viidiyoo kanaa mee? Deebisaa sinirraan eega. Namoonni garuu dhugaa jiru kana gaafa dubbatani haala adda addaatiin ibsu. Duraan dursaati Kiristoos Yesuusitti amana yoo san tokkochummaa Rabbii isinii qala ammasitti tokkochummaa Rabbiin beektan abadana xaa'ootitu isinirra moo'eera. Waaqa tolfamaa biyya kaabaatu isinirra moo'eera. Xaa'ootitu sammuu keessan qabateera. Isatu isin bitee isin bujaan dursaa. Lola nama jeesu nama baqaluu nama arrabsuu ka isin keessatti naqisa. Kanaaf abbaa argaa koottaati karaa isaati. Dhugaan jiru zagala bakka. Namoonni baay'een osoo maalummaan macaafa qulqulluu fi quraanaa isaaniif hin galin fannoo isaanii ofirraa kutanii fannoo ofirraa kutuun akka faashinaatti kan lakkaa'an jiru. Kun ammayyummaas miti faashinas miti. Kun dhimma lubbuuti. Itti yaade dursii dubbisi bakka deemtu dura beeki eessan deema jedhee addaan baafadhu. Beektee yoo itti deemte rakkoo isaa kisaaraa isaa bu'aa isaas hin fudhatu. Kanaaf egaa warri fannoo keessan callistanii ofirraa kuttanii gara amantaa musliimaatti hin deeman. Kaleessa dukkana keessan jira har'a ifatti ba'ee jettanii dubbattan. Quraanni waa'ee Yesuus Kiristoos macaafni qulqulluunis waa'ee Yesuus Kiristoos kan inni lafa kaa'u Yesuus Kiristoosin ala jireenyi gonka akka hin jirre dhugaan isaa akka ta'e erga dubbatee inni erga dhugaa ta'e kanaaf hangaru soba akka ta'an lafa kaa'u. Kanaafuu dhugaa kana bartanii gara Waaqayyootti akka deebitan Waaqayyoon ija laphee keessan hunduma keessaniif isiniif haa banu. Egaan qophii keenya guyyaa har'aatiin waa baay'ee akka hubattan waa baay'ee akka hubattan abdiin qaba. Video itti aanu kan biraan godhutti deemutti nagaan tura. Wasbaata Leegzaabeer.